Tajaajila waggaa baay'ee booda jaarsa ogeessa mana ijaaru tokkotu hojjechiisaa isaan akkana jedhe. Waggaa baay'ee akkan si wajjin hojjedhe beekta. Akkuma na agartuu ani amma dadhabaan jira. Kanaaf kana booda yeroon qabu soorama ba'een maatii koo waliin dabarsuu barbaada jedhee itti hime. Jaarsichi hojjetoota ciccimoo jedhaman keessaa isa tokko ture. Kanaaf hojjechiisaan isaa baay'ee gadde. Haa ta'u malee yaada isaa jijjiirsisuu akka hin dandeenye hin hubate. Abbaan qabeenyaa sunis tole soorama hin baata. Isa dura garuu mana tokko qofa akka naaf ijaartun barbaada jedhee gaafate. Jaarsichis osoo keessi isaa itti hin gammadiin tole jechuun gaaffii hojjechiisaa isaa fudhate. Kana booda akkuma ta'e rakkina meeqaan manicha ijaaree xumure. Akkuma inni manicha xumureenis hojjechiisaan isaa sun daawwachuuf dhufe. Manicha keessa waliif gadi deemuun yoo ilaalu garuu baay'ee gadde. Jaarsichi duraan mana inni ijaaru bareedaa fi cimaa ture. Akkasumas ogeessa ogummaan isaa nama boonsu ture. Haa ta'u malee garuu amma mana inni ijaare kana yoo ilaalan isatu ijaare jechuun nama rakkisa. Sanaan booda hojjechiisaan isaa sun egaa waanan godhuun qabu jechuun furtuu manichaa jaarsichaaf kenne. Dabalees akkas jedhe, manni kun kan keeti. Sababiin isaas ati tajaajila waggaa dheeraa abbata koof laatte. Ani immoo sana sababeeffachuun kennaa kana siif kenneera jedhe. Jaarsichis baay'ee rifate. Achumaanis ofirra gadi taa'e. Utuun kan koo ta'uu beekee bareechee inni ijaarradhuun ture jechuun gaabbiin taa'uuf ijaajjuu isa dhowwu jedhama. Nutis akkasuma guyyaa guyyaatti wanti nuti hojjennu jireenya egeree keenyaaf akka ta'e beekuu qabna. Garuu meeqaan keenyatu kana hubatee gochaa jira? Baay'een keenya hojii keenyatti osoo hin cimiin guddinaaf qarshii guddaa barbaanna. Akkasumas jabaannee osoo hin qo'atiin qabxii guddaa eegna. Dabalees of eeggannoo dhabuudhaan dhukkubsannee sireetti gaafa gallu irrifanna. Dursinee of eeggachuu osoo dandeenyu. Yeroo baay'ee ijoollee keenya ordofnee akkasumas ofitti dhiyeessinee guddisuu dhiifnee yoo isaan karaa hin malleerra bu'an gadda cimaa keessa galla. Yeroo mara erga darbee utuu akkas ta'ee jennee gaabbina. Beekuu kan qabnu garuu duubatti deebi'uun tasuma hin danda'amu. Hundi keenya ogeessota jireenya keenya fuula duraa ijaarrudha. Jireenya keenya kan sirreessinu immoo wantoota guyyaa guyyaan goonuu fi murtee yeroo mara fudhannu irratti hundaa'eeti. Eenyuyyuu ingirdaada facaasee qamadii aammachuu hin danda'u. Kanaaf dammaqnee jireenya keenya borii bu'uura cimaa irratti haa ijaarrannuun ergaa keenya har'aatii galatoomaa.